Harka fuuni akkam jirtu daawwattoota Shinnigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti hima dursa hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo imala gara Finfinnee taasisaa jiraachuu hime. Hidhattoonni TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo adda waraanatti qaamaan wal qunnamanii jiru jedhe TPLF. Naayijeeriyaatti gamoon abbaa darbii 22 jigee namoonni du'an. daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu ani Rahmat Siraajii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo imala gara Finfinnee taasisaa jiraachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo dhaadannoo daandii hundumtuu gara Finfinnee nu geessa jedhu qabachuun yeroo ammaa haleellaa gurguddaa waraana bilxiginnaa irratti raawwachaa jiraachuu beeksisaa yeroo jiru kanatti Oromiyaa bakkoota hedduu waraana bilxiginnaa irraa bilisa baasuu beeksisaa jira. Imalli gara Finfinnee taasisaa jirus imala milkii ta'uu kan dubbatu waraanni bilisummaa Oromoo kallattii hundumaan Finfinneen marfamaa jiraachuus dubbataa jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo imala kana milkeessuuf haleellaa taasisaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa onkololeessa 30/2021 godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Coommaan Guduruu magaalaa Gabatee keessatti waaree booda toora sa'aa 3:20 hanga galgalaa keessaa sa'aatii 2tti tarkaanfii laaleessaa waraana bilxiginnaa irratti fudhatee jiraachuu beeksisee jira. Lola sana booda waraanni bilxiginnaa reeffa isaa Siree F4 yoo kaafatu madoo konkolaataa Siree F2 kaafachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa ibsee jira. Tarkaanfii kanaan waraanni bilisummaa Oromoo diishqaa tokko bireenii 2 kilaashii IKM 10 humna bilxiginnaa irraa booji'ee jira jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa onkololeessa 30/2021 godina Walloo Kamisee aanaa Arxummaa Fursee ganda cirratti bakka addaa mulluqqee jedhamtutti waraana bilxiginnaa irratti haxxee hidhuun tarkaanfii fudhateen loltoota bilxiginnaa konkolaataa waliin guutummaatti yoo barbadeessu hedduus booji'ee jiraachuu beeksisee jira. Gama meeshaa waraanaatiin diishqaa 2 rasaasa kilaashii saanduqaa 25 boombii saanduqaa 4 kilaashii IKM 15 pistoolaa 4 booji'ee jiraachuus itti dabaluun ifoomsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo godina lixa Shawaa ona Midaaqanyii ganda Bakaafoo Beettoo jedhamu keessatti tarkaanfii onkololeessa 31/2021 waraana bilxiginnaa irratti fudhachuu beeksisee jira. Lolli kun ganama barii toora sa'aatii 11 walakkaatti jalqabe hanga sa'aatii 7 walakkaatti itti fufiinsaan kan gaggeeffame yoo ta'u, lola kanaan waraanni bilxiginnaa naannoo kana keessaa haxaa'amee akka baafamus taasifamee jira jedhame. Guyyuma kana sa'aa wal fakkaataatti waraanni bilxiginnaa birmannaaf magaalaa guddoo ona Midaaqany baalamii irraa Siree F1 socho'aa ture magaalaa keessatti haxxee itti hidhuun loltoota 20 battalatti irraa ajjeesuun meeshaalee waraanaa bireenii 1 jororoo bireenii abbaa 200 gumbii 38 hidhannoo 15 rasaasa IKM 1200 bilbila tachii 4 fi bilbila xixiqqaa 8 booji'uu waraanni bilisummaa Oromoo onichaa beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa sadaasa 1/2021 waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti waraana bilxiginnaa sakattaaf beekuudhaan qawwee fi hidhannoo guutuu waliin booji'ee jiraachuus baramee jira. Finfinneetti namoonni meeshaa waraanaa qaban akka galmeessan gaafatame. Finfinnee keessatti qaamoleen meeshaa waraanaa qabanii fi kan hin galmeessine guyyaa 2 keessatti akka galmeessisan hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee Dr. Qaanaa Yaadataa hubachiisan. Hoogganaan biirichaa haala nageenya yeroo ilaalchisee ibsa kennanii jiru. Jiraattonni Finfinnee qe'ee isaanii wal gurmeessanii naannoo isaanii akka eeggataniif eeyyamamuu isaa himanii jiru. Caasaan gurmaa'insaas qaamolee nageenyaa waliin ta'uun naannoo isaa to'achuu akka qabus dubbatan. Magaalaan Finfinnee nagaa taatus qaamoleen burjaajii uuman to'atamaa jirus jedhanii jiru. Miseensonni raayyaa ittisaa fi poolisii bulchiinsaa fi nageenya godina adda Oromiyaa naannoo Finfinnee waliin ta'uun hojjechaa jiraachuus ibsanii jiru. Meeshaa waraanaa ilaalchisee seera qabeessa kan ta'ee fi kan hin galmeessin guyyaa 2 keessatti hubachiisuu qabus jedhanii jiru. Qaamoleen meeshaa waraanaa qabatanii naannoo isaanii eeguu kan hin dandeenye yoo ta'e nama dhiyoo yookiin mootummaaf imaanaa kennanii akka itti eeguu ni taasifama jedhanii jiru. Nageenya Finfinnee kabachiisuuf hojiin sakatta'insaa manneen garaagaraa fi daldalatti kan taasifamu ta'uu himuun kanaafis hawaasni gargaarsa akka taasisuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Mootummaan bilxiginnaa yeroo ammaa sodaa waraanni bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay Finfinnee seenu jedhuun waan qabuuf jiraattonni magaalaa Finfinnee meeshaa waraanaa akka galmeessanii fi gaafachaa jiraachuudha kan beekame. Kanaanis eenyummaa nama meeshaa waraanaa harka jiru adda baasuun rakkoo itti fufee uumamuuf nama dhuunfaatti gaafatamaa taasisuuf sochiitti jiraachuudha kan agarsiisudha jedhame.
Hidhattoonni TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo adda waraanatti qaamaan wal qunnamanii jiru jedhe TPLF. Ji'oota dura paarlaamaan Itoophiyaa dhaabbilee maqaa gurraachesse TPLF fi waraana bilisummaa Oromoon bulchiinsa muummee ministeeraa Abiyyi kuffisuuf waliin hojjechuuf walii galan yoo ta'u, waraanni isaanii qaamaan walitti dabalamuun ammoo TPLF beeksisee jira. Dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa hidhattoonni isaanii waraana bilisummaa Oromoo waliin qaamaan wal qunnamu BBC Afrikaatti himanii jiru. Obbo Geetaachoon kana kan jedhan humnoonni isaanii magaalaa Dasee fi Kombolchaa kan Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 350 ta'u irratti argaman to'achuu isaanii fi gara naannoo Amaaraa bulchiinsa addaa saba Oromootti imala eegaluu isaanii erga gabaafameeti. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e Kumsaa Dirribaa kan maqaa qabsoo Jaalmaroo jedhuun beekamu ammoo wiixata kaleessaa BBCtti yoo dubbatu humnoonni lamaan guyyoota dhufan keessatti waliin ta'anii humnoota mootummaa waraanuu akka eegalan dubbatee ture. Dhiyoo walitti duula waraanaa eegalaa akka jiranis himanii jiru. TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaatiin dhaabbilee shororkeessoo jedhamu isaanii hordofee akka waliin hojjetan ibsuu isaanii dura mootummaa irra deddeebiin lammeen yaadaa fi loojistiikii waliin hojjechaa jiru jechuun himachaa ture. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Kumsaa Dirribaa loltoonni garee isaanii lixa giddugalaa fi kibba Oromiyaatti magaalota hedduu to'achaa akka jiran himan. Duula isaanii kana keessatti humnoonni mootummaa lola jabaa osoo hin godhin duubatti deebi'aa akka jiranis himan. Naannoleen amma waraanni bilisummaa Oromoo to'adhee jira jedhu keessatti rakkoon tajaajila bilbilaa fi intarneetaa waan jiruuf jiraattota irraa mirkaneeffachuunis rakkisaa ta'ee jira. Gareen lamman duulli isaanii gara magaalaa guddoo Finfinnee ta'uu fi bulchiinsa ministeera muummee Abiyyi kuffisuu akka ta'e mirkaneessanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan qaama waraana dhaaba adda bilisummaa Oromoo ta'uun barkurnee hedduuf ture waggoota 27 oliif bulchiinsa adda dimokiraatawaa warraaqsa uummata Itoophiyaa Adwaawii kan olaantummaan TPLF jala ture hidhannoon biyya keessatti fi biyya ollaa keessatti lolaa ture. Humnoonni alaa adii fi gurraachonni wallotti TPLF waliin lolanii jiru jedhe Abiy Ahmed. Kanarratti gabaasa qabna. Lola adda waraanaa wallootti finciltoota Tigraay fi humnoota mootummaa gidduutti taasifame irratti humnoonni Itoophiyaan alaa finciltoota Tigraay waliin ta'uun loluu isaanii ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbate. Namoonni lammummaa Itoophiyaa hin qabne irratti hirmaatanii wareegama kaffalaniiru jedhe. Eenyummaa namoota kanaa ibsuu baatus namoonni adiin gurraachonni lola Dasee irratti TPLF waliin hiriiranii du'aniirus jedha. Humnaa fi teeknooloojii nuti qabnuun ol humnoonni qaban teeknooloojii fi odeeffannoon sadarkaa olaanaatti deeggarsa godhaafii jiru kun homaa gaaffii hin qabu jedha. Namni lammii Itoophiyaa hin qabne tokko Itoophiyaa diiguudhaaf dhufee Daseetti yoo du'u lammiin Itoophiyaa tokko biyya isaa eeguuf hagam qophiidha hagam hojjetaa jira kan jedhu hojii manee hunda keenyaati jedhe. Ministeerri muummee Abiy Ahmed kana kan jedhe marii ministeerotaa fi deetaa ministeerotaa waliin taasise irrattidha. Dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa ministeerri muummee Abiy humnoota alaa TPLF waliin lolaniiru jechuu isaanii soba jechuun Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Abiy marii hoogganoota olaanoo waliin godhe kanarratti hiikaan waraanaa fi kaayyoon waraanaa maal akka ta'e yeroo ibsu waraanni tooftaa isa dhumaa fedhii siyaasaa ittiin galmaa gahanidha. Kaayyoon waraanaa garuu nagaa fiduudha jedhe. Kana booda Itoophiyaa keessatti humna qawweetiin mootummaa ta'uun akka hin danda'amne mirkaneessuudha fedhiin siyaasa keenyaa jedhe. Fedhiin siyaasaa fi galmi kun garuu maal ta'anii raayyaan ittisa maal godhe humni addaa maal godhe jedhanii gaafachuu qofaan hin milkaa'u jedhe. Waraana waggaa tokko oliif deemaa jiru kana irra aanuuf kutannoon hojjechuun kan barbaachisu ta'uu dubbate. Waraanicha loluu yookiis waraanuun haafuu waa'ee waraanichaa dhaga'uun nu nuffisiisa. Waa'ee waraanichaa karoorsuun loltoota uffachiisuun hidhachiisuun nu nuffisiisa jedha. Kanaaf haala kana madaaluun kutannee yoo qophoofne qofa gareen kun waan barbaadu akka hin milkeessine gochuu kan dandeenyu jedhe Abiy. Uummanni Itoophiyaa yeroo garaagaraa lammata bitamuuf akka qophii hin taane maallaqa buusuun ijoollee isaanii waraanatti erguun akkasumas hiriiraan mirkaneessee jira garuu ga'aa miti jedha. Galma mootummaan sosochii uummataa mul'iseen sirna qindeessuun bu'aa qabatamaa fuulduratti hanqinni akka ture hima. Haala kana duraarra fooyyee qabuun naannoleen hundi uummata dammaqsanii gurmeessanii hidhachiisanii sadarkaa biyyaatti haala qindaa'een akka qolachuu dandeenyu hojjechuu qabna jedhe. Waraana kana irratti lola bakkaa fi yeroo adda addaatti geggeeffameen loltoonni bittinnaa'aa booji'amaa gariin ammoo gootummaan lolaa turan jechuunis bittinnaa'uu waraana isaa amaneera. Diigamuu deebi'anii ijaaramuu al tokko tokko hidhannoo gatanii deemuu hidhannoo gurgurachuun al tokko tokko ammoo hidhannoon iddoo hin jirretti harka harkatti loluunis tureeraa jedhe. Lolli ni tarsa'a ni hodhama kan jedhe Abiy
Lolli bakka adda addaatti geggeeffamu sababoota adda addaatiin baduu danda'a. Waraana waliigalaa garuu shakkii tokko malee Itoophiyaan ni injifatti jechuun miira abdii kutannaan yeroo dubbatu mul'ateera. Ibsa ministeerotaa fi ministeer deetaa isaatiif kenne kanarratti Abiy Ahmed ifatti miira injifatamuun kan dubbate yoo ta'u, ministeeronni waltajjii sana irra turan miira nuffii fi abdii kutannaatiin yeroo isaan Abiyyiin dhaggeeffatanis ni mul'ata. Gabaasa dhiyaateef baay'isaa tura. Shinii Gaabiroo Broadcasting Service irraa. Oduu biyya alaatiin Naayijeriyaatti gamoon abbaa darbii 22 jigee namoonni du'an. Magaalaan Naayijeriyaa Leegositti gamoon abbaa darbii 22 ijaaramaa jiru jigee balaa qaqqabsiisee lubbuu baraartonni hojiitti bobba'anii jiru. Hamma yoonaa namoonni 4 lubbuu yoo darbu baay'een achi buutee isaanii hin baramne jedhame. Maashiniin isa jijjigee qotaa namoota baasuu fi lubbuu baraartonni namoota baasuuf tattaafachaa jiru. Namoonni 4 simmintoo caccabaa fi sibiila walitti marame gidduutti lubbuudhaan argamanii jiru. Gamoon kun maaliif akka jigee fi yeroo jigu namoonni hangam akka keessa turan hin baramne. Qondaaltonni naannichaa sababii maaliin jiguu akka danda'e qorannee uummatatti himna jedhanii jiru. Gorsaan addaa pirezidaantii biyyattii Muhammad Burhaanii Feemi Adisiyaa pirezidaantichi balaa kanaan lubbuu isaanii kanneen dhabaniif jajjabina hawwanii jiru jedhan. Oduu ispoortiitiin Tottenham leenjisaa isaa baatii 4 booda hojiirraa ari'e. Tottenham Hotspur sanbata darbe Manchester United 3-2 injifatamuu hordofee leenjisaa isaa Nuno Espirito Santo hojiirraa ari'e. Nuno Wolverhampton waggoota 4f erga leenjisanii booda ji'a 4 dura gara Tottenham dhufan. Premier Leaguein Ingiliz bara 2021 fi 2022 erga eegalee taphoota 10 kan taphate Tottenham taphoota 5 injifatamuun sadarkaa 8ffaarra jira. Premier Leagueicha kan dursaa jiru Chelsea waliin garaagarummaa qabxii 10 qabu. Nuno fi gareen leenjistoota isaa hangam akka milkaa'uuf fedha qaban nan beeka. Tarkaanfii kana fudhachuuf dirqamuu keenyatti nan gadda jedhe Daayirektarri kilabichaa Fabio Paratici. Leenjisaan lammii Poorchugaal Nuno gara Tottenham kan dhufe waliigaltee waggoota 2f turuun ture. Eenyu bakka leenjisaa kanaa akka bu'u itti fufee akka beeksisus Tottenham himee jira. Murteen Nuno ari'uu ida'ama sababoota qabxii wal makaa kilabichi galmeessisaa jiru akkaataa taphaa fi dubdeebii deeggartootaatiin jedhe gabaasaan ispoortii Simon Stone. Tottenham keessaa Nuno ari'amuu isaatiif gaddamaafii jira. Sababni ammoo Nunoon gara kilabichaa kan dhufe yeroo ulfaataatti kan jedhudha. Jijjiirraa Harry Kane dabalatee dhimmoota ulfaatoo hedduu keessummeessaa ture. Leenjisaan duraanii Chelsea fi Inter Milan Antonio Conte gamanumaan gara Tottenham dhufuu akka danda'u tilmaamni jiraachuus hima Simon. Antonio Conte Manchester United waliin wal qabates maqaan isaa kan ka'aa jiru yoo ta'u, Ole Gunnar Solskjaer leenjisummaa United kan gadhiisu yoo ta'e tarree leenjistoota adda durummaa isaa bakka bu'uu danda'u jedhaman keessaa maqaan Conte hin jiru. Ebla darbe leenjisaa duraanii Jose Mourinho kan ari'e Tottenham leenjisaa barbaachatti ko'ommatee ture. Daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabanne kan hanga ammaa ture qophiilee shinii gaafa waliin turtii gaarii.